leetoo uummata Oromoo lafee dugda dhahee diina falmee afaan waraabeeyyiitii ilmaan hedduu baase. Adam Diimaa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandaalii xiqqaa Araddaa Jannataatti dhalatee guddate. Bara jireenya isaa keessatti haadha warraa lama Nafiisaa Abbaasii fi Aaminaa Abdurrahmaan jedhamu waliin bultii ijaarrate. Abbaa ijoollee sadiiti. Dhiira 3 fi dubara 6 horate. Gootichi kun jireenya isaa fi kan maatii isaa caalaa jireenya saba isaa caalchisee qabsoo beegaa manaa bahee hanga lubbuu isaa dabarsee kan nutti galaana qabsoo daaqaa jiraate. Goota dhiiqiin guutame kan sodaa hin qabnedha. Sirna hamaa dhala namaa akka beeladaatti qalaa ture. Dhala namaa boolla tokkotti awwaalaa ture saniif dhukkubbii ta'e. Afaan qawwee isaaniitti qawwee garagalchee gootummaan falmaa ture. Roorroo uummata isaa irra ga'u kamillee nama hin fudhannedha. Lolee lolchiisee diina taa'u ofii akka wallaalchisee akka gara dhorqe. Gootummaa, sabboonummaa, oromummaa, roorroo obsuun diina mataa gadi qabachiise. Qabsoo boonsaa kanaanis uummata isaa irraa maqaa hojiin calaqqeessu diina raas jedhamu kan moggaafame ittiin beekamudha. Adam Diimaa goota ija barbadaa leenca hiriyaa hin qabnedha. Kan roorroo alagaatiif sodaa tokkollee hin qabne hanga lubbuu isaa lammii isaatiif dabarsee kan nutti goota gahedha. Ajaja alagaa kamillee nama hin fudhanne. Uummata Oromoo lafarraa duguuguuf karoora isaa kan ture gurmuun faashisti nyaaphaa Oromoo kan ta'e wayyaanee waliin mormii hadhaawaa gaggeessuun hedduu isaanii barbadeessee jira. Kana bira darbees hanga dhumaatti gootummaan osoo falmuu hanga wareegama lubbuu isaa qaalee jijjiirraa hin qabne dabarsee saba isaatiif kan nutti nama gahe. Adam Diimaa bara 1997 yeroo filannoo bara wayyaanee korojoo hatasan mootummaa wayyaanee waliin lola cimaa walitti banee loltoota wayyaanee hedduu jilbiiffachiise. Eega gaafasii wayyaanee wajjin dorgommii fiigicha olompikii walitti taanee turan.